kabajamtoota ulfaata uummata Oromoo jiraadha kan kiristaanaa kan musliimaa kan waaqeffataa kan pirootestaantii hundi. Rakkachuuf hin uumamne jireenya lafaa irratti dhuguma Khadir Martuudhaa rakkachuudhaan hin malle haa ta'u garuu hangafaa fi kabajamaa artistii keenya Khadir Martuudhaa haga dandeenyu yaadaanis diinagdeenis ta'e biraa dhaabbannu. Xuxxoon 50 nama tokkoof ba'aadha. Nama 50 ammoo boona. Kanaafuu waloon taanee Khadir Martuu bira haa dhaabbannu gargaarsa haa gonuufiin isiniin ja'a. Rabbi khiyyaa yoo sirraan adduufte murtiin tuni hindi du'anii jee aamini jechoonni sirba artistii Khadir Martuudha jecha inni achi keessa yeroo haasawa ergaa osoo mudatiin waa hedduu nuuf dabarse arraanta namoo qofee argamu isatti namni hedduun akka gaddee fi nutis akka gaddine agarsiifachumaaf namoonni Oromoo taatanii akkasuma namnumti afaan Oromoo beektan hundi keessan namummaan isin dhagahame artistii Khadir Martuu bira haa dhaabbannu. Egaa Khadir Martuu jechuun nama dhaloota kana jalarraa kaasee ol guddise nama ifii qabsaa'ee qabsoo nu barsiise nama akka itti saba ifiitiif quuqaman nu barsiise nama ifiif jiraachuu osoo hin taane Oromoodhaaf jireenya isaa guutuu dabarse waan ta'eef jecha Oromoon ammoo yeroo itti qormaata guddaa keessa seenedha amma Khadir isaaf je'ee jireenya isaa guutuu dabarsee kenne kana Oromoon arraan tana akkamitti isa gargaaruu barbaada. Way osoo si deessee haatee marraa lama uummata Oromoo jaalatamaa fi kabajamaa Khadir Martuu biraa dhaabbannu. Khadir Martuu osootuma jirru dawaa waliif haa taanu eega namni tokko nu harkaa nu biraa deeme booda hooy jechuurra Khadir Martuu bira dhaabbadha. Khadir Martuu haa gargaarru rabbi haa fayyisu haa jajjabeessinu jajjabaadha. Akkam jirtan fayyumaa yaa ijoollee biyya koo nagasiniif haa ta'u yaa obboleeyyan koo waa'een keessan kunoo dhamaase qalbii koo foon koo nyaatee yaadni keessan uqqise qaama koo jee artisti Khadir Martuu. Egaa obboleeyyan keenya hundi keessanuu guutuu addunyaarra warri jirtan abbaa keenya akkasumas obboleessa keenya akkasumas gorsaa keenya artisti Khadir Martuu akka malee waan dhukkubsatee jiruuf jecha hundi keenya bakka jiruun akka isa malutti akka isa madaalutti akka gargaartan asumaan dhaamsa obbolummaa isinitti dhaammachuu barbaanna galatooma. Khadir Martuu karaan ittiin gargaaran garagaraa mijaa'ee jira. Karaa GoFundMe linkii isaa asirratti agartan kanaan Khadir Martuu waan dandeessan hundaan gargaaraa isiniin jenna. Khadir gargaaruun akka nama Oromoo gargaareeti. Sababni isaa Khadir jireenya isaa guutuu Oromoof kenne waan ta'eef galatooma. Kan sabaa sablammii hundi kan Itoophiyaa hundi kan Afrikaa hundi kan Oromiyaa hundi kan addunyaa hundi dhalli namaa haa jiraatu. Kabajamoo obbo Yaadataa Junaydii waa hunda kan ka'e naatu siif cufanaan jedhanii jiru. Obbo Yaadataadhaaf rabbi naa kadhadhaa akka amantii keessanitti naa galatoomfadhaa. Waa hunda naatu siif cufa jedhanii jiran. Waa hunda naatu siif tahaa jedhanii jiran waan ta'eef kana booda waan tokkotti rakkatanii hin ciqqamina waa'ee kan kootti. Yaadataadhaaf rabbi naa kadhadhaa naa galatoomfadhaa. Anilleen maqaa keessaniin maqaa uummata Oromoo kabajamaan maqaa mootummaa Itoophiyaatiin maqaa mootummaa Oromiyaatiin maqaa qabsaa'ota uummata Oromoo hundumaan galateeffadheetiin jira. Isinis naa galateeffadhaa dhaan isiniin jira. Kabajamoo obbo Yaadataa Junaydii akkuma kaleessa ilkaan kan kootolchanitti arraas fayyadama kiyyaaf waa hunda kan keenyaatu cufa jedhanii beellama naa seenanii jiru. Kanaaf isinis naaf ulfaadhaa isammoo naa galateeffadhaa. Bye bye.